بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين ولي مسلمة مكة جرتن هندتو نجين ربي رحمن نساء بركة نساء سن الرهجرات جدا أما فل رفتري كنا وانقب عبدو سيادة سوم فده إنسي وأي وضرتي kabajaa oduun islaama keessatti qabu gabaabsee isinitti muufane hojichi hojii cimaadha kabajni inni qabu kabajni isaa cimaadha rabbi biratti sadarkaa guddaa qaba garuu nuti yeruma gabaabaa kana keessa wal haa yaadachiifnu jechuudhaaf aniliyyi waa isaa gabaabsee isinii kaasuu yaade akka jalqabaatti oduun islaama keessatti dirqama waajiba keessumaa عبادان إنتي والقبته أشرف العبادات فلتما عبادة جالا عبادة صلاة والقبته وان صلاة والقبته جروفي ربيني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق جده استيبي ودو تكون في القرآن كيسة تبينسه وانتو تبرا إنا ربين حديثا نكير كمان ربي إبسان قدتي وفي جملة من دبته دبرفته ودومو برباچسummaa isaarraa kan ka'e ofumaaf tokko naddabaasee يا ور ربتي أمنتن جديتي سورة مائدة كيستي سورة نساء كيستي إذا قمتم إلى الصلاة جد يرو صلاة فكاتني دابتشو كرور ستني يرو صلاة فيتني جدتني فاغسلوا وجوهكم فول كيسن جد وأيديكم إلى المرافق هركا كيسنس أنجتك لتدكتا وامسحوا برؤوسكم أقوم كان متاكي سنس هتو ودا متاكي سن هتو قوتو هتو ودا جديتي وأرجلكم إلى الكعبين ميلكي سنس دكدا هنگا كورنيو دبلتو تيجد كن أجج ربيتي أكاتا ودو إسوما سنبيتا نغا هركا لمان شانتشا دكتشورا كاسي أجيكي للو كتشوكي فولا دكتشو كن استيبينو تبين أني سنهيمو فين حرا كبجا ودون كن قبني إسنيفتو قياد أكجل كباتي حديث أبي هريرة كيستير قمر ربي عليه الصلاة والسلام مال جدني أمتم تنبي محمد كان إن أمة نبي محمد تأوبي كمي قياك أما غافة چنكين ألفاتي جدو غافة قبري را كافمني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار غافة دچين كن دچي برات سمين كن سمي برات جيرمي در محشر كملتو تكو هنقبني كان المنما غارين كبجادان اوفميدك وغارين مو فول الرت اوفميدك ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وسمع فول جراتين جرا اوفنا جاما جرغوني عميا وبكما دودا جرغوني الرمنس كان هدما جرغوني اوفنا جري ربين كن كتاتك كتان تكمو يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا guyyaa gaafa warri rabbi sodaatu keessummaa godhamee jechuudha wamti jarri irra taa'u qopheeffamee fi gama rabbii geeffaman dirree mahshar geeffamu kutaan tokko miilumaan deema argitanii saditti ba'a jechuudha guyyaa sana ummanni nabi muhammad maaliin beekama laata maalumatu ummata nabi muhammad ta'uu keenya nuu mirkaneessaa kan jedhu gaafiin guddaan bakka kanatti ka'uu qabu yaa obboleeyyan islaama qabxiin guddaan tokko kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa qiyaamaa ummata kan koon ittiin beeka jedhanii nutti himanii waduudha waduu keessa hadiisa tokko keessatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabota wajjin ta'anii wadittu law anni laqiitu ikhwaanii jedhan osoon obboleeyyan koo argeen baay'ee hawwee jedhan jinnaaniyyi sahaabonni ajaa'ibsiifatanii kayfa ta'rifu min akhwaanika man lam yaati ba'du obboleeyyan kan kee warra hamma hin dhufin maaliin beekta sila'atii jedhanii gaafatan nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam jennaan nabiyyin maal jedhan ara'ayta law anna lirajulin meenattimi osoo namichi tokko gaala baay'ee qabaate gaalli kun bifa siidii diimtuu keessa kan gaalli nama biraa tokko immoo bifa adiitiin dhufte keessa galte gaala sana adda baafatee hin beekuu jedhan kana ta'ee jedhan أمني كنكو قياك أما يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء قياك أما بك وضو جراتين فانا وضو جراتيني فول جراكم بوكا
ifaa bareedaa isaa ta'e akkuma kana immoo harki jaraatiif miilli jaraas ifaa akka mabraatii kan ifu ta'eetii dhufaa kanaan beekama ummanni kan koo jedhan nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ummanni nabi Muhammad mallatoon isaan ittiin beekamanu guyyaa qiyaamaa yeroo cinqii sana bar dirree mahshar irratti kan nuti irratti dubbachuutti jirru dirree mahshar yeroo cinqiin hundi gadi dhufe biiftuun qadrii miiliin kun isaa kam laata akkam akka ta'e abdan baafne ulamoonni namatti siqate dafqi hunnoon namarraa ba'u isa kaan koronyoo isa kaan mudhii isa kaan immoo waminhum man yuljimuhu iljaaman kan inni kana gahee laal akka kanatti isa luugamu jira yeroo sana ummatni nabi Muhammad kan jalqaba shafaa argatanu mallatoon jarri ittiin beekamanu waduudhaanii jedhan ergamaan rabbi alayhi salatu wassalaam shafaan jalqabaa kan ummata nabi Muhammad ta'uun beekamaadha yeroo cinqii sana yeroo rabbiin murtiidhaaf dhufu guyyaan sun guyyaa ulfaataa ta'uunsaa beekamaadha waa isa sagantaa biraatti haasa'uun keenya ni mala guyyaa jalqaba rabbiin ogga dhufee jedhu hal yanduruuna illaa an ta'tiyahumul malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuk guyyaa maleekonni hiriiraan dhufanii ummata namatti marsanii rabbul izzati wal jalaal dhufaatii isaan malu dhufee murtii gidduu gabroottaniitti kennu san ummanni jalqaba shafa'aan isii qaqqabu ummata nabi Muhammad shafaa uzmaa shafaa kubraa ummata isaaniitii qobaatti shafaa godhaat ummata abbaa keenya aadamii kaasee hanga dhuma guyyaa qiyaamaatti jiruu fi kan shafaa dhaabbatu nabi Muhammad shafa'aan inni jalqabaa fa aqulu yaa rabbi ummatii jedhan ummanni kan kee maaliin beekama ree yaa nabi Muhammad yoo jettan alayhi salatu wassalaam إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء بك وضوتي نجي فول جرائفة حرك جراميل جرائفة تجي كان بيك موجدا قويا قياما كان قفامتي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء جدا حديث أبي هريرة كان براكيست بر مؤمن قويا قياما بك ودون هندا فاي حلية جتون كن miidhaginni kan rabbiin ittiin isa shillimaatu kan isa faayu kan isa miidhagsu bakka wuduun qaqqabe hundayyi qaqqabaa jedhan ergamaan rabbi alayhi salatu wassalaam hadiisa kaaniin immoo hadiisa Uthman ibn Affan keessatti ilaal hadiisumaa fi jechuma ergamaa rabbii qofarraa dubbanna sadarkaa wuduun qabu haasaa namaa maal lamaatti hin fidnu hadiisa Uthman keessatti ergamaan rabbi alayhi salatu wassalaam maal jedhanii namni wuduu wadaatee wuduu isaa bareechee wadaatee jedhe kharajat khataayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfaarihi wamti badii isaa jedhame irraa harca'eetiyyi hanga dhaqee qeensa isaa jala yakki badiin diliin inni hojjete tokko bahuji yakki sarraa harca'aa jedhan maaliin wuduudhaan hubadhaa waan kana حديث نبرج أدب باسي إفسي دبة جرا اتدفنا حديث براكي ستي حديث مع عثمان نتفكاتا عثمان بن عفان قياتو كودو وداته حركة صادقته فولا صادقته كما كان حركة سانغا چكلت ديكته متا ساتو وتميل صادقته كيتي مال جد ارغما ربي نرجي جد عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوء هذا أككن كو كانت وضعتني تيجي ارغسي مال جدن من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني أكا كانت وضعتي جدي بدين إني هجتي دبرس إساف دي فما لال وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة إيغسي أديم سني غر مسجد ديمو في صلاة إني صلاة دبلة إساف تاء جدن حديث براكي ست نمني حالة كانت وضعتي إرغ وضعتي في تيكا إمو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جل رقام بها دوغان قبر ما ربي تكتش ملهن جرو أكما كنس محمد قبرتش ربيتي إرقما ربيتي جدين من كان رقابه جدي ulaan jannataa saddeettanuu isaa banameetiji kan fedheen seenaa jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam illaa futixat lahu abwaabul jannati thamaaniya yadkhulu min ayyihaa shaa ulaan jannataa saddeettanuu isaa banamteetiji kan fedheen seenaa jedhan ulaan jannataa saddeetta'uyyuu ragaan hadiisni isa kana ulaan jannataa saddeettan kun kan isiin banamtuuf eenyunni nama wuduu sirriitti eeggate
nama wuduu sirriitti wadaate jechuudha. Duniyaa irratti badiin kan kee dhiifama siif argachuudhaaf sirraa harca'uudhaafis wuduu murteessa. Hadiisa Abu Hurayraa keessatti ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan gabrichi tokko yeroo wadaate إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه كان ديكته لا الفوله كانت ديكته إن النجدو خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بدين إني إجساتي لا لي الربساتين دبته فولان هجته هندنو مع الماء أو مع آخر قطر الماء بشاني وجن يوكن شوبا بشاني إسألو ما وجن إسيك كان قد الراجل شوب دو وجن يجي yakki isaa irraa harcaatee dhangalaatee irraa dhumtii jedhan kan fuulaatiin kun yeroo inni immoo harka isaa lamaan dhiqatee jedhe kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma' yeroo inni harka isaa kana dhiqatee hanga asitti ciqilee kana fidee asirra ol ciqilee ol dabarsee dhiqatee ka'ee yakkinni hojjate harkaan kan inni harkaan qabe waan rabbiin hin eeyyamin harkaan hojjatee jedhe bishaanii wajjin yookiin immoo cuba bishaanii isa dhumaatii wajjin iji irraa dhangalaatee dhumtii jedhan harkana dabarfatee miila dhiqata yeroo miila isaa dhiqatee jedhe خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء بدين النميلان التديمة بشاني وجن يوكين شوبا بشاني إسدوماتي وجن إراباتي جدا حتى يخرج نقيا من الذنوب حالا كان نمجي وان بدي جدمي وايك دلي جدمي را كل تئبا جدا حديث مسلم نقول فضلي قدادا عبادة جمادا يو اتيادا ناموسا سائق جنة سريتي هود جنة والله وان جمادا حديثا سلسنين توكي كيستي ارجم ربي عليه الصلاة والسلام ور قبري بردي منيتي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون جدا يا ور قبري مؤمنوتا نجين ربي سن الرهجرات نتي ربي جدي سنتي كقبونا جدا أتيك أني وددت أن إخواننا جدا وصوب بليين كين أرجنير رتان جالت جدا ارجم ربي عليه الصلاة نان صحابني مال جدن أولسنا إخوانك يا رسول الله مال نتي أبليين كيتي متي يا رجما ربي جنان قال أنتم أصحابي برائس هريو تكوتي صحاب تكوتي صحابني صدرك أداك أمتك نكيسا وانت صحابات تكتاتو هنجر خبجني جري كبن فضلين جري كبن أدى أمتك نكيسا وإخواننا الذين لم يأتوا بعد جدن أبليين كين والرجال منو والرحمة أسنجر كنا جدن قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد نما هم أسنجرهن نفن أمتك كيرا أكمو بتبيك ترى يا نبي محمد جدني قافنان إرجم ربي عليه الصلاة والسلام مال جدني أرأيت لو أن لرجل من التماجدا وصونا من توكو قال وهي كباتي قال دي ديمتو وهي كباتي جدي خيل غر قال ليسا كن بوقا غرجون بوقا فولات محجلات الدنيا ميلا فرك الرجرون بين ظهري خيل بوهم جدو قال دي ديمنسي كن قوتو تلقاتا كيس جرات جدي ألا يعرف خيله كن فرد إسا كان هم بيكو سلا جدني قافة إرقام ربي عليه الصلاة والسلام جنان صاحب نسيني بيكا كنو مغافي كبومتي كوما شكي كبومتي قالوا بلا يا رسول الله جدن قال فكذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أكما كان أمني كان كوغو يا قياما كالتي ودوتي نجي فول جرا حرك جرا إفاد جدن يعني مو وأنا فرطهم على الحوض حوضي رتندرسي إسان إيغا أتكرا حوضي ديتي دغوداف ارغما ربي وجن عليه الصلاة والسلام حريرتي دغودافي ولا قال إني جل قبا وضو كانك سريتي إيغاچو داي قبدا جچون أمة نبي محمد تاتي حوضي دغوداف وانتوني غوتتمو قبا متوكو وضو سريتي إيغاچو غتو أكما كان مو بدعا را إيغاچو مرباچساد أمني بدعا حجتن غيا قياما غاف أمني كان نكني غرا حوضي غوراني دغنو غرا بيتاتي قبا مجري
جنان نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي رحمة وانتاني في يا ربي أمتي أمتي يا ربي جركن أمتك كوتي ما أفقر بتاقر جناني إنك لا تدري ما أحدث بعدك يا محمد عليه الصلاة والسلام وان وركن بودكيتي حارم سن بيكتو دين الإسلام كيستي وانا حارا في دنيجر رجال جنتي وان بينف الرجال لسي جنان فأقول كما قال العبد الصالح أكا غربتي غارين سن نبي عيسى جدجي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم حما نسان كيس جرت لسرغان نسان تدري فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إرغنا فلت منجفت موسي تجرتك ساجر إيغا جرا أتوانون ديرت رغادن جدا إن تعذبهم فإنهم عبادك يوجر عذب دس جرى قبر التنكيتي يوجر عرارم تس أتي إنجفتات أو قيس سنجد آجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنافو ودورتي حتي جيفنو حودي نبي كينيا مود وغوداف كان نمني إسا دوغي لمو وان ديبو جدمو توكل ليه نارجين سانا أرغجودا فيمو بدارة أفغانو سنة نبي محمد وردف bu'aan waduun qabu kan biraa cimaan tokko ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam ammas hadiisa abu hurayraanatti fakkaata alaa adullukum alaa maa yamxu allaahu bihi alkhaxaaya wayarfacu bihi darajaat jedhan yaa ummataa meesin akeeku waan rabbiin ittiin badii namaa namarraa harcaase sadarkaa namaa immoo ittiin ol fuudhu tokko mee isinitti himuu jedhanii gaafatan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam waan badiin namaa ittiin namarraa harca'u اتين صدر كان ما جنة كيستي ألقوا إسنتي مجنان قالوا بلى يا رسول الله إيه تولي أرقم ربي نتما جدا صحاب نرقم ربي عليه الصلاة والسلام سلا خيري رتي والدرسون براني دفني هجة شود أف والدرسون وجي ساني كيستي باية بي كمال إسا كان أف إيه تولي نتما يرقم ربي جنان قال إسباغ الوضوء على المكاره إني جل كبا كان ربي نتيم بدينا ما نمرا هرچاسي صدر كان ما جنة كيستي ألفودو إسباغ الوضوء على المكاره يروها لنا ما فنتل لنا جبسيس ألفات قرئ ألفاتان جرو كيسا وضو سر اتبكان غهاني قد أجود آجدن وضو حالنا مرة بربادمون بكان غهاني قد أجود جي بدينا مانا مرة هرچاس أكن اتبادي سلا هرچاس دبنيتو الربر yeroo ati fuula kee dhiqattee wadaattee baatu badiinati fuulaan hojjette ni kan ijaan ni kan arrabaa asirraa gadi harca'ee yeroo harka kan kee kana hanga ciqileettatti dhiqattee jettu wantati harkaan qabde yakkati harkaan hojjette sirraa harca'ee yeroo ti miila dhiqattu badiinati miilaan itti deemte sirraa harca'a jenneerra akkuma kana sadarkaas jannata keessatti ol siifuudha sadarkaas jannata keessatti ol siifuudha jechuudha inni lammaffaa وكثرة الخطى إلى المساجد qabxiin lammaffaan kan badiina maa harcaasee sadarkaa jannata keessatti ol kaasu tarkaanfii gara masjidaatti baay'isuudha gara masjidaa deddeebi'uudha gara masjidaa deddeebi'uun miila tokko yeroo fudhattu sadarkaan kee jannata keessatti ol dabala miila tokkoon badiin kan keessarraa harca'a gara masjidaa deddeebi'uun kun sadarkaa cimaadha waan salphaa miti masjidni siimaa mu'minootaati hayaanni isaanii masjidumaa walitti rarra'a warri torban guyyaa qiyaamaa yeroo cinqii dirree mahshar sila dubbanne keessatti qabbana arshii rahmaan jala dhaabbatan keessaa tokko namicha ma abalu kottu qalbiin kan kee yeroo hunda qabbana arshii rahmaan jala dhaabbata lal yeroo dafqi hunnoon si luugamee isa kaan mudhii qabee isa kaan mudhii jedhee biiftuun dhufee miilii sitti dhihaate ilmaan aadam hundisa nafsii nafsii nabiyyoonni illee hattaa nabiyyoonni mataan jira nafsii nafsii jedhan aadam nuux ibraahim muusaa ciisaa hundi jira nafsii nafsii jedhan kanatitti waamamte rabbiin abalul ma abaluu kottu qalbiin kee masjidatti rarra'e abalul ma abaluu naaf jecha wal jaallataa turtani kottu qabbana arshii jala dhaabbadhu abalul ma abaluu kottu ati caadila imaama caadila turte qabbana arshii jala dhaabbadhu abalul ma abaluu immoo anaa jecha yi sadaqaa kan kee naaf jecha dhoksitee kennatte qabbana arshii jala dhaabbadhu abalul ma abaluu immoo kottu ati maal hojjetaa turte duniyaa irratti ibaadaa kan kee filatamaa kana keessumaa torban kan hadiisa keessatti dubbatame sana keessaa tokko qalbiin namaa masjidatti rarra'uudha kanaafu inni yakka sirraa harcaasuu wajjin sadarkaa kee jannata keessatti ol kaasa jechuudha kathratul khutaa ila almasaajid qabxiin lammaffaan kana qabxiin sirraa harcaasee sadarkaa kee jannata keessatti dabaluu intidaaru salaati ba'da salaa
salaata booda teessee salaata eeggachuudha. Salaata tokko salaattee salaata biraa eeggachuun salaatuma salaatuudhumaan tokko. Ati maadumta fi intizaari salaa teessee salaata eeggatta taanaan salaatuma keessa jirta. Fadlii salaata keessatti argattu hundaayyuu isa kana keessattis ni argatta jechuudha. Salaata tokko salaattee tokko teessee eeggachuun fadhaalikumur ribaat. Inni kun karaa rabbii keessatti of hidhuudha. Ribaata jechuun kun karaa jihaadaa irratti of qabu achirratti of hidhuudha. Kanaafuu salaata tokko salaattee kan biraa eeggachuun badii sirraa harcaasee sadarkaa keetis jannata keessatti ol dabala. Walumaa galatti wuduu wadaachuu jechuun bu'aan inni qabu الطهور شطر الإيمان جل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طهوري of qulqulleessuun طهاران ولكا إيمانات طهاران كن ولكا إيمانا كميت تيلات إيماني صلاني طهاران قلقل فنان ولكا تكونتو كيسو قلقليسوني مو ولكا براتي ظاهرة كان قلقليسيتي صلاة مال جتون كما شوقتو كيس كنكي شركي الرا منافق مرة رياء الرا سمع الرا حسد الرا قلقليسون ولكا براتي جتون كنافو ولكا إسا ظاهرة كان الرد نمو ما إيقتتو إسا كيسوس إيقتشو دندا نمني ولكا ظاهران إيقتن إسا إركيسا إسا كيسوسا إيقتي رجتشون نقولكم أيادم ماليف والاتهيدتا حديثة كيسا ترقم ربي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبق الوضوء وضوء بكان جهينا من سن الرا وضعته يسبق ويجون ولينجئه إنمني وضعته جده ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نمني جده حديث كان سنيت كنجره إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ولان جنة سدد تنو إساف بنم ملنفو غلافة إنسانا جد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا إني كن فضلي يوكين كبجا ودون كبولا وهي صلاة تسيني دبجو يا ديكين درا كبجو ودون كبو مالي في مقدمة صلاتات درسي صلاة تسيني نمني توكو كبجان نكبو صدركان مؤمنو تبرت كبو دبجون درتي وهي ودوتي والبرو كبا ودون كن عبادة جمادا وان اكلافات الى اللومتي ودو غدتني ديمون وسواس الدارا شيطان الرا وان نما تكسودا اكما كنس ربي برتس من دا غدا وان قبودا كنافو ودو كن رتها ايغنو يروباي طهارة كيسا ودو رتتاني ديمون برباچسا بوا ودون قبمو يرو هم ما سبب دكوبا كورونا لبسمارا يروباي لبسما جرا كورونان yeroo hammaa dhufe dhiqannaadhaan harka kan keessaa munaan dhiqachuu funyaan kee dhiqachuu afaan kee dhiqachuu kanaaniyyi vaayirasiin kun sirraa badaa jedhame dhukkubni akka kanaa bara baay'ee argamee ture biyyooti adda addaa keessatti biyyooti Ameerikaa biyyooti Afrikaa keessatti waan sin dhibu baay'een isaa dhiqannaadhumaaniyyi ofirraa deebifama vaayirasiin akka kanaa bara tokko argamee loltoota Ameerikaa baay'ee fixee muslima nama tokkicha qofa keessatti du'e jedhan booda qorannoon cimaan geggeeffamee yeroo jedhamu maaliif muslima kana tuquu miidhuu dide jennaan istinshaaq jechuun bishaan isa funyaan akka kana seensifamee achi keessaa deebifamee gadi baafamutu akka vaayirasiin baakteeriyaan paarasaayitoon adda addaa keessa ol hin seenne fuudhee baha afaaniin isin lulluuqqataa fuudhee baha kanatu akka dhukkubni keessa hin seenne jarmoon adda addaa kun baay'inaan yoo keessa seenani kan jarri miidhaa qaqqabsiisan kan jarri keessa namaatti duplikeet ta'anii wal horuu danda'anu yookii funyaanii yookii afaaniin kan inni seenan koronaa ammaa kana qofaayyuu kan ijaanis ni seena jechuun dubbatame warri kaan afaanumaa funyaan akka jarri afaanii funyaaniin hin seenne gahee guddaa kan qabu istinshaaq kun gahee guddaa qaba keessumaa koronaa hammaa keessatti illee funyaan keessa illee sa'aatii dheeraa akka inni turuudha akka sa'aa furfa'ee turaa jedhan muslimni immoo sa'aatii hundayyuu fakkeenyaaf ganama istinshaaqa godhata guyyaa istinshaaqa godhata asrii irratti magriiba irratti istinshaaqa godhata yeroo istinshaaqa godhu kana maal godhaa waan achi keessa jiru kana qoshaasha funyaan keessa jiru kana fuudhee xarageeyyi baasa
afaan isaallee luqata. Luqi jechuun afaan keessa bishaan seensiftee eega deebiftee kaatee deebiftee tufuu of keessaa qaba. Waan jiru xaragee fuudhee baha jechuudha. Alhamdulillah. Diin al-Islaam diinii xahaaraati. Diinii xahaaraan isa keessatti gimmaasha amantichaa ta'edha. Walakkaa amantichaati. Walakkaan amantichaa xahaaraadha. كناف ربين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جد ربين ورقر ساديبئا بدي يكه جتني الراء توبتني قر ساديبئا جالتا أقو مكانا ورقل كل فتن ويحب المتطهرين ورقل كل فتن اللي نجالتا جتشون قرآن ربي كيس جرا جتشون ولما قالت دين الإسلام جتشون كيس أوفيتي في قباء وفي طهرسو جتشون كيس كي عبادة إيمانياتاتين طهارستا قلبا سليم قوتا قبا كان كيمو جتشودا عبادة ظاهراتين طهارستا ودو في سلاني في انتنا دادا كن عبادة ظاهراتين تي عبادة إيمانياتا مو كيسا كان كي كل ليسا جتشودا أمنتين إسلاما كانوا متررعا دوغا دبچوداف أمنتين كمو هنگا أمنتي إسلاما طهاراداف كم بكا كننجرو wanti xahaaraadhaaf hanga amantii islaamaa bakka kenne hin jiru. Xahaaraan immoo rakkoo baay'eedhaaf furmaata kan ta'udha. Dhukkuba adda addaatiifis ta'ee hikmaa nuti illee hin beekne barra. Hikmaa nuti illee hin beekne hedduudhayyii of keessaa qaba. Kan sichi qoratamee itti gahamus ni jira. Kan nuti illee itti gahuu hin dandeenyes ni jira. Kan rabbiin qofti beeku alayhi. Kan ergamaan isaas immoo eeganaa beekanu alayhi afdalu salaatu wa azka tasliim. Isa kanaafi namoonni hikmaa baruu dhabne jedhanii maali harki kan koo qulqulluudha fuulli kan koo qulqulluudha maal yoo ka'e akka kanaan salaate jechuu hin barbaachisu. Akka ergamaan rabbii jedhanitti alayhi salaatu wassalaam sirriitti wuduusaa eeggatee dhiirri dubartiin salaatuutu irraa eegama. سجنتان كان كهرا كان انكرورس كانوما جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يربين جده بوريس افتانس واي صلاة مو فضلي إني كبو أكو مكان مو أحكامته كتوك وامبر باتشسوس ولين دبجون كينيا نمالا صلاة ني كبجا قد دين الإسلام كيستي أكن نكبو تو يوكين أتوبا دين الإسلام أكن نتعبي كمادا سبب سايي مقدمة إسا كان في النكي سجلتني مقدمة صلاة درسي صلاة وان تفجد جولا صلاة في سكن إن شاء الله ويا براوجني الله هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.